Wareegama artist Hacaaluu Hundeessaa booda muuziqaan Oromoo laafa jedhamee sodaatamus bifa haarawaan aartii biyyatti weeraraa jira jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qopheesse. Keekiyyaa badhaadhaatti hanga Galaanaa Gaaromsaa Ittiiqaa Tafarii hanga Leencoo Gammachuu artistoonni hedduun hojii haarawaan uummatatti hamilee horaa jiru. Gaafiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork taname 25 Facebook live daawwachuun riikoordii haaraa obbaaf turdoofe torbe tokkoon booda waxabajji gaaf 29 bar 2020 oduun akkan jette dhaga'amne. Misaayilli Oromoo Hacaaluu Hundeessaa boonsaa rasaas dabaaf cubbuutiin waraanamuun du'aaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsate muuziqaa isaallee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaane. Ittaansuun Hacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abba lafa Oromoo ganuunan qayqeera qalmaati jette dadhabaan maqaalii hadha buumati Oromoo mokum dhibbatamaan dhiibame manidhaan yoo guuramu baay'een ijjeefamoon gameeyyi hedduu kasaama muuziqaan Oromoolleen haleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf horreesse yookaan du'anii dhabamuu ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii ka'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekiyyaa dhukaase ilmi dhiira sabaaftuu barraaqa. Dinagdee nu cabsu soodareerra masu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu citaa. Taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa. Nadhii nyaannu gura gabrummaa xumura hin qabnu qulqulchuu alagaan nu bulchuu. Bu'aa qeerroof qarree ce'umsaa walgarre faffacaatii amma wanjee ture lamma jechuun ka gaafatu mucaan tuulama keekiyya badhaadhaa shanee fi abaa'oo OLF fi kaafaa'oo hin barreen kabartuu Oromoodha martu jechuun tokkummaa laabse. Oromoonni alaaf kee jiran gammadanii YouTube weeraruun sirbichi namoota miiliyoona 4 oliitiin daawwata. Hateessuma jibbit lafa haate sitti sirbeet galma dhugaa weelluun mucaa mataa yubatti fufuun Itoophiyaa maraacheeti. Barwanni hunduurri dibaayin fudhatiin jechuun uummata hafincilsiisa abbaan saaqi saanqaa baalli Galaana Gaaromsaa dabarsuun muuziqaa Oromoo du'a haasa'an birra walagaarra marroon ta gurba jaala Hacaaluu Hundeessaa taate. Ijoollee biyyaa gootii gugurraa mataan furaa eenyuun alee maaliir gaafa duraa. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jiree anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire. Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire haqa Oromummaa mitire. Adoo birbirsi jiru maal tafaarsi micirree guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire jechuun ka gaafat galoon barcuma duwwaa agarsiisuun birraa beellam qabate piipi waccisiise. Bum muuziqaan Oromoo dammaqee baroode dhiichisuu YouTube irra riikoordiin haarawii galmaa'e. Obsii dangaa darbu qaba harki bokkuu qabe boodees numa qaba. Natusi bata situ dadaba. Obsineera, obsineera, obsineera. Inkamnu kulkulchu alagaan bulchu. Nu Oromoodha alagaan bulchu. Dubbiin muuziqaa Oromoolleen sarbees qiyaamaa ta'uun qabaa dhaqanii dadhabaan. Leencoo Gammachuu ijoollee Vision Entertainment dubbisuu marroon tiyya beellamnaa qabaa jedhe. Waraan gaade sagali dhaabuun gam iluurra hageerar mucaan qallaan immoo ilu abba boora fardi boor jechuun bosona mazoon fakkaata keessa maddeeseese. Sirbi malee. Oromalee yaabanii yaakiilolee sirbi malee. Oromalee yaabanii yaakiilolee sirbi malee. Oromalee yaabanii yaakiilolee sirbi malee. Noobelii hidhati zinnaar addunyaan dhoowwatti doolara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagde butuchu waraanni filannoo ugguram keesi hidhannoo duudi dargaggeessi jeneraal artisti Hacaaluu guma goota shirrina waal kajedha keekiyyaan itti deebisuun roob deebiise. Labsiin bootee qottee fakkeenyaa biqiltuu kan dursu nageenyaa hamba'aan olee calaqqootii dirmamuu. Kun hirriib dhowwuu jiraan. Sabeeffattuu kuulashii sonee insabbata sonee insabbata. Sirbituu sirbashii onnee maana dhiittata onnee maana dhiittata. Warra waatuutti sirbuu yaa korma kooyee alli harkaan naasisu.
Gara oduuwwanitti aananitti ceena daawwattoota keenya xiyyaarri Itoophiyaa tokko meeshaa waraanaa fe'ee wajjin magaalaa Kaartuumitti qabamuun himame. Xiyyaarri Itoophiyaa kun kallattiin Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee irraa kahuun Sudaan buufata xiyyaaraa Kaartuum yeroo qubateetti kan meeshaalee waraanaa kanneen waliin qabame. Buufata xiyyaaraa kanattis sakattaa xiyyaarichaa irratti taasifameen meeshaalee waraanaa hedduun qabamuu qondaalota mootummaa Sudaan wabeeffachuun maddi oduu AFP'n gabaasee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa immoo gabaasa sobaatii jechuun haale. Siiraash Sabaaf. Xiyyaarri Itoophiyaa tokko meeshaa waraanaa fe'ee wajjin magaalaa Kaartuumitti qabamuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaatii jiru. Xiyyaarri Itoophiyaa kun kallattiin Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee irraa ka'uun Sudaan buufata xiyyaaraa Kaartuum yeroo qubatetti kan meeshaaleen waraanaa kun qabaman. Buufata xiyyaaraa kanatti sakattaa xiyyaaricha irratti taasifameen meeshaaleen waraanaa hedduun qabamuu qondaalota mootummaa Sudaan wabeeffachuun maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees gabaaseetii jira. Akka gabaasa Ajaansi Firaansi Pirees kanatti xiyyaarri kun xiyyaara imaltootaa kan Itoophiyaa yoo ta'u meeshaa waraanaa sanduuqota 72tti guutame fe'eetu qabame. Maddi oduu Reuters bifuma wal fakkaatuun Sudaan meeshaalee waraanaa dirree xiyyaaraa Boolee Finfinnee irraa deemuun Kaartuum keessatti qabame kana duubaan shira jiru qorataa jirti jedheetii jira. Meeshaan waraanaa qabame kun waggaa 2 dura Raashiyaa irraa Itoophiyaa kan seenedha kan jedhu maddi oduu Sudaan. Sunaan gama isaatiin mootummaan Itoophiyaa jeequmsa uume ce'umsa Sudaan gufachiisuuf carraaqii taasisaa jira jechuun himateetii jira. Himannaa kanaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa deebisu meeshaa waraanaa gara Sudaan fe'ee seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo mara kan guuttatedha jechuun ibse. Meeshaan waraanaa gara Sudaan fe'amee qawwee adamuuf bitame yoo ta'u seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo nama ergee fi nama itti ergame mara kan guuttatee ta'uu ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa kana kaffaltiin kan geejjibsiisee fi dhimma daldalaa ta'uu yoo ibsu qawwee adamoo kun yeroo dheeraaf qondaalota nageenyaan Finfinneetti to'atamee turuu addeesse. Qaamni meeshichi itti ergame mana murtii Sudaanitti daandiin qilleensichaa meeshaa kana akka dhaqqabsiisu yookaan ammoo adabbii doolaara 250,050 akka kaffalu himachuu ibse. Kana hordofuun dhaabbatichi qondaalota nageenyaa Itoophiyaa irraa adeemsa qulqulleessaa erga xumureen booda meeshaa kana gara Sudaan fe'uu isaa fi xalayaa ministeera haajaa alaa Sudaan irraa barraa'ee dabalatee ragaalee barbaachisoo mara kan qabu ta'uu himeetii jira. Wal himannaa fi walitti gaarreeffannaa mootummaa Sudaanii fi Itoophiyaa tibba kana akka haaraatti kan hammaate yoo ta'u dubbiin qabamuu meeshaa waraanaa kun ammoo caalattuu hariiroo biyyoota lamaanii hammeessuu danda'a jedhamaatii jira. Itoophiyaa keessatti eegga waraanni babal'atee asitti daandiin xiyyaara biyyattii seera balallii addunyaa cabsuudhaan meeshaa waraanaa fi loltoota deddeebisaa jira jedhamee himatamaatii ture. Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin himannaa kana haalaa turus xiyyaara imaltootaa keessatti meeshaaleen waraanaa qabamuun gocha sirnichaa kan ifatti saaxilee fi daandii qilleensa Itoophiyaa maqaa gaarii qabu irratti dhiibbaa guddaa hordofsiisuu mala jedhamaatii jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo eebbaaf qophiitti osoo jiranii maaliif uffata suuraa Hacaaluu Hundeessaa fi faajjii Abbaa Gadaa ofirraa qabu uffatanii sababa jedhuun qabamanii hidhamuu dubbatu. Isaan kaan faajjii Minilik Faarsaa qaamni isaan gaafatu hin jiru kan jedhan barattoonni kunniin gochi sirna aangoo irra jiru Oromummaa yakkuu waan ta'eef uummanni Oromoo sirna isaaf hin malle kana tokkummaan ofirraa qolachuu qabaa jedhu. Guutuun oduu kanaatti yaane dhiyaata. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaatti barattoonni muummee barnoota lammummaa fi amala gaariin barumsa isaanii hordofuun eebbaa fi qophiitti jiran guyyaa kaleessaa poolisoota magaalaa Ambootiin qabamanii hidhamuu dubbatu. Sababni nu hiisisu tokkollee hin turre kan jedhan barattoonni kunniin gaaffiin dhiyaateef maaliif uffata suura Hacaaluu Hundeessaa fi faajjii Abbaa Gadaa ofirraa qabu uffattanii maaliif lakkoofsa warra Habashaa hin fayyadamne kan jedhu ture jedhu. Kaleessa waaree booddee sagantaa eebbifamtoonni waggaa 5ffaa erga sagantaa qopheeffatanii booddee hoteela Daraaraa Kafaniitti sagantaa seermoonii qopheeffatanii erga seermoonii qopheeffatanii booddee konkolaataa irraa nammaniitu waraanni mootummaa dhufaniiti itti nammaniiti harka lamaan wal qabaa jiranii namoota 50 ol kan ta'an to'atanii waajjira poolisii ganda duwwaa 2 geessani. Sababni inni tokkoffaan suura Hacaaluu jalatti biyyoon galabaa miti kan jedhu jettanii tuqaa maaliif keessanii lammaffaa immoo lakkoofsi gadaa Oromoo maaliif duuba irratti barreeffame bara 2013 maaliif jettanii bara 2006
gaafii 415 jettanii maaliif duubatti barreessitanidha. Wanti kamiyyuu hin jiru si hin turreesi wanti jedhames wanti godhames takkayyuu hin jiru si wanti godhames tokkoyyuu immoo hin jiru sanuummoo konkolaataa yuunivarsiitiin dhaabnee fuuldura sanatti harca'ane malee wanti nuyi goone takkayyuu tokko waan takka hin jiru. Barattoota Yuunivarsiitii Amboo haala kanaan hidhamanii turan keessaa kanneen OMN dubbise akka ibsanitti barattoonni qabamne nama 50 taanaa jedhu. Barattoota qabaman keessaa isaan koree eebbaa turan nama 4 hidhaatti hambisuun warri kaan akka gadi lakkifamanis ibsaniiru. Koree fudhatanii nama 4 achitti hanga ammaatti waajjira poolisii ganda Duwwaa 2 keessatti hidhaniitu jiru. Hanga oduun kun qindaa'etti waa'een barattoota hidhaatti hafanii wanti jedhame hin jiru jedhu barattoonni hiikaman. Gama biroon kaleessuma Yuunivarsiitii Finfinneetti barattoonni faajjii sirna durii leellisuun shurraaba tolfatanii mooraa 6 kiiloo fuula duratti suura ka'aa turaniiru. Suuraan barattoota kanneenis miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jira. Barattoonni kunniin faajjii sirna durii leellisu kan faallaa heera sabaaf sablammoonni biyyattii tumatanii ta'e kanaan shurraaba tolfachuu isaaniitiif garuu dhiibbaan isaanirra gahe akka hin jirre OMN odeeffateera. Barataan Yuunivarsiitii Amboo dhimma isaan mudatee fi haala barattoota sirna Minilik leellisanii irratti yaada OMN'if kenneen gochichi sirni aangoo irra jiru kan eenyummaa Oromummaaf bakka hin qabne ta'uu agarsiisa. Uummanni Oromoo sirna isaaf hin taane kana ofirratti goobsuun hin barbaachisu jedhe. Dhiibbaan hundumaatiin Oromoo irra jiraachuu isaati dhiibbaan mirgoota namummaa Oromoo irratti hanga har'aatti gajjabaatee mul'achuu isaati darbee immoo sirni kun sirna durii leellisaa jiraachuu isaati isaaniif dhaabbachuu isaati mirgi isaanii kabajameeti mirgi keenya immoo gaafa akkaataa kanatti dhiibamu leellistoota sirna sana isaanii ifaan ifatti mul'isuu isaaniiti. Yeroo kanatti tokkummaatu nu barbaachisaa tokkummaa kan nuti jedhu bilisummaa bira dhaabbannee kallattii hundumaatiin faashistii humna mootummaa abbaa irree kan ofirraa fonqolchuu qofaatu furmaatadha. Dhimmuma kanaan wal qabatee namoonni miidiyaalee hawaasaa irratti barreessan tokkos suuraa barattoota Yuunivarsiitii lameenii wal bira qabuun Itoophiyaa tokkoof haadha tokkoof ammoo haadha buddeenaa taate argaa jirra jechuun yaada isaanii ibsataa turan.